Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota OCM tu nageenyi keessan badhaadhaan nagaa jira. Alhamdulillah ammas walitti deebinee jirra. Odeeffannoo baay'ee tokko barbaachisaa fi madaalawaa ta'e qabadhee isiniif dhufee jira. Egaa hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerra kenna warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kanaa dhuftan subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'a maatii keenya kan taatan like share gochuudhaan nu cinaa dhaabbadna odeeffannoo kana hiriyoota keessan biraan gahuudhaaf. Share godhaa wal biraan gahaa jedha kanaaf haala yeroo irratti waan hundaa fi waan hedduu keessanii fayyada jedhee qabadhee isiniif dhufee jiraa fi gaafii hedduu keessanii kan ta'e jechuudha. Egaa yeroo baay'ee mana bilookeettiin ijaaramu akkasumas mana mukaan ijaaramu isin biraan gahaa turuun kiyyaan yaadatamaa mana isin biraan gahu kana keessatti jalqaba sarraa kaasee hamma xumuraatti meeshaalee bituuf isin barbaachisuun kan isinii hojjedhu jechuudha. Egaa mukarraas dabalatee meeshaalee hunduma isaayyuu bittanii itti fayyadamu akka dandeettanitti herreegni kan isin hojjetamaa ture jechuudha. Kanumaan wal qabatee namoonni hedduun muka bituu hin barbaadu mana kanas akka kanatti qulqulleessuu kan gisee takkaan akkanatti xumuruu hin barbaadu jettanii kan gaafattan jirtan waan ta'eef kanumaan wal qabatee guyyaa har'aa mana luukii 41 ijaaruudhaaf qarshii hammam nu gaafata kan jedhu isiniif qabadhee dhufe jechuudha. Egaa manichi kunis mana fincaanii keessa isaatii yookaan immoo kutaa bultii keessatti mana fincaanii fi shaaworis ta'ee galfachuu hin barbaadu. Dabalataanis koornisii jigsamis ta'ee koornisii kamuyyuu fayyadamuu hin barbaadu koornisii kan madaabaraa irraa hojjetamu galfachuu barbaada seeraamikis galfachuu hin barbaadu akkasumas immoo muka gosa kamuyyuu bituu hin barbaadu muka ofii kiyyaatti fayyadamuu barbaada. Ashawaa keessaa fi afoo manichaatiin rukutuu barbaada malee gara duuba manichaatiin baraarii girfii kan jedhamutu jira jechuudha. Isumaan rukutee bira darbuu barbaada afoo isaa fi keessa isaa qofa lassanuu barbaada. Egaa inni itti aanu tuuyyuu jiiksamii girgiddaas ta'e kwartisii yookaan immoo qalamii gosa kamuyyuu fayyadamuu hin barbaadu kan jedhudha jechuudha. Kanaaf manicha kana wantoota kanneen osoo hin godhiniin alatti egaa manicha kana jalqaba isaarra kaafne muka ofii keenyaatiin ijaarree dhoqqee itti dhoofne shiboo kan girfis fayyadamne ashawaaf simmintoo garafne lafa isaas liishoo goone seeraamikii osoo hin fayyadamin jechuudha. Afoo isaas smuuzii goone egaa garafne ogeessaaf qarshii hammam nu gaafata baasiin manicha kanaaf baafna mootuyyuu meeshaalee bituudhaaf hammam kan jiru gaggabaabsee isin biraan gahaa jechuudha. Kanaaf viidiyoon gabaabaadha waan ta'eef hamma xumura qophii keenyaatitti wajjin turtan odeeffannoo baay'ee tokko madaalawaa fi isin barbaachisu qabattanii akkas jalaa baatan abdii qaba. Egaa meeshaalee amma isiniin jedhu kan manicha kana kan amma isiniin jedhe kanaan alatti meeshaalee barbaachisan bituudhaaf yookaan ijaaruudhaaf qarshii hammam nu gaafata kan jedhu jalqaba isaa irratti dhakaatu jira jechuudha. Manicha kana lafa isaa liishoo isaa dhakaa goona egaa waalii keessaas dhagaan barbaachisaadha waan ta'eef dhagaan manicha kanaaf ga'u manicha luukii 40 kanaaf ga'u meetiri kuubii 18 jechuudha. Meetiri kuubii 18 kana gama makiinaatti yoo dibiftan makiina dabeelii jedhamu kan makiina siinotiraakiidhins dhakaan naannoo tokko tokkotti kan gurguramu jira. Egaa makiina lama isin gaafata jechuudha. Walumaa galatti meetiri kuubii 18 kana gama qarshiitti yoo jijjiiru qarshii 6,000 isin gaafata jechuudha. Manicha luukii 40 mana kamuyyuu ta'e dhakaas bilookeettiin ijaarte dhagaanis ijaarte mana luukii 40 ijaaruu barbaadde dhagaan qarshii 6,000 isiniif gaha jechuudha. Itti aansuudhaan manichi kun simmintoo isaati simmintoo kuntaala 60 nu gaafata. Egaa akkuma kana dura isinitti dubbadde jechuun manicha kana yafa ijaaru afoo isaa irraa fi keessa isaa malee duuba isaa irraa ashawaa girfii baay'ee hin fayyadamnu immoo ashawaa baay'ee rukutuu akka hin barbaannedha jechaadha gaafichi. Egaa walumaa galatti kuntaala 60 nu gaafata kuntaalli tokko yeroo kanatti akkuma viidiyoo torba irratti isin biraan ga'e qarshii 700 gurgurama jechaadha. Egaa qarshii 700 yoo gurgurame walumaa galatti kuntaala 60 kana yookaan ammoo mana luukii 40 kana haala amma jenne kanaan ijaaruu yoo barbaanne simmintoo kuntaala 60 kana qarshii 42 qopheessina bitachuu ni dandeenya jechaadha. Itti aansuudhaan ashawaatu jira ashawaa makiinaa siinootiraakii 2 nu gaafata jechaadha. Yeroo kana gabaa irratti siinotiraakiin tokko qarshii 5,000 jira. Walumaa galatti makiinaa kana 2 qarshii 10,000 ni qopheessina yookaan ammoo bituu ni dandeenya jechaadha. Egaa manichi kun balbala qaba alasaa irraanis ta'e keessa manaatiin manichi kun kutaa tokko of keessaa qaba jechuudha. Kutaa tokko of keessaa qaba alarraa mana fincaanii fi bakka iddoo dhiqannaa shaaworii qaba jechuudha. Egaa meeshaalee shaaworiitti kan fayyadamnu yookaan meeshaalee dhiqannaa qaamaatti kan fayyadamnu osoo hin taane meeshaa biraatiin qabanne achitti kan itti fayyadamuu dandeenyu jechuudha. Kanaaf mana fincaanii fi shaaworis alarraan kan qabuu fi keessa isaatti kutaa bultii tokko kan qabu jechuudha. Egaa kutaawwan kana wal qabachuu hin danda'u manni luukii 40 kuni. Saalooniin isaa meetira 8 kan waagichi isaa meetira 7 hamma meetira 6 kan ta'e jechuudha. Kanaaf balballi ala isaarraan balbala kaaree 12.6 nu gaafate jechuudha. Egaa sibiilli balbalaa kun kaareedhaan kan dalagamu jechuudha. Kana gabaa irratti kaareen tokko qarshii 1,800 sibiilli madaalawaan tokko kan sibiilli cimaan ta'e jechuudha. Kanaaf sibiilli kun yeroo hojjisiifamu sadarkaa tokkoffaa lammaffaa fi sadaffaa jedhameetiin kan gurguramu jechuudha. Laafaa kan ta'e kan ammoo cimina hedduu kan hin qabne giddu galeessaa fi kan cimina hedduu qabu jechuudha. Kanaaf kan cimina hedduu qabu kun yeroo kana gabaa irratti qarshii 1,800 kan dalagamu jechuudha. Ogeessonni balbala kana dalagani
kanaaf manichi keenna kaaree 12.6 walumaa galatti qarshii 22 fi 700 nu gaafata jechaadha. Balballi keessa manaatiin balballi tokko jira muka MDF irra kan dalagame. Egaa balbala akkama suuraa irratti argaa jirtanii kana jechaadha. Kanaaf manni kun balballi kun qarshii 6,000 ni dalagama jechaadha. Dheerinni isaa meetira 2 fi bal'inni isaa meetira 1 fi saantii 20 kan ta'e jechaadha. Egaa walumaa galatti balbala keessaas ta'e kan alaarraa qarshii 28 fi 700 qopheessina dalaguu yookaan ammoo hojjisiisuu ni dandeenya jechaadha. Ittaan suudhaan balbala alarraatiif daawwitiin yookaan immoo fargaan ni barbaachisa jechaadha. Walumaa galatti akkuma viidiyoo darbe irratti simbiraan ga'e kaareen isaa walqixa waan ta'eef qarshii 3,000 qopheessinaan nuuf gahuu ni danda'a jechaadha. Kaareen tokko qarshii 400 hamma 450 kan gurguramu jechaadha. Daawwitiin kun walumaa galatti qarshii 3,000 qopheessinaan daawwitii manicha balbalicha kanatti galchuu ni dandeenya jechaadha. Egaa keessa manaatiin mana fincaanis ta'e shaaworii hin qabu siniin jedhee jira manichi kun alarratti mana fincaanii fi kana dalagsisuuf qotuufis ta'e gubbaa isaarra uffisuudhaaf qarshii 10,000 qopheessinaan nuuf gahuu ni danda'a. Qarshii 10,000 hamma qarshii 12,000 qopheessinaan nuuf gahuu ni danda'a jechaadha. Ittaan suudhaan elektiriikii manicha kana keessa harkisuudhaaf akkuma jalqabarratti isinitti himuuf jaaletti yeroo dhoqqee dhoofnu pilaastika shiboon keessa harkifamu yeroo sana dhoqqee wajjin eegalchuu qabna jechaadha. Egaa manicha luukee 40 kana keessatti shiboo elektiriikii harkisuudhaaf yookaan shiboon kun kan ittiin bitamuu fi ogeessaaf kan kafallu ta'e qarshii 3,000 qopheessinaan nuuf gahuu ni danda'a jecha kun waa'een baay'ee tokko murteessaa fi dirqama ta'eera jecha. Ittaan suudhaan shiboon kan girfiidhaaf fayyadu yookaan immoo yeroo ashawaa rukutuun dura manicha keenya kan haguuggesinu yookaan immoo kan uffifnu qarshii 4,000 qopheessinaan nuuf gaha jechaadha. Qarshii 4,000 yoo qopheessine nuuf gaha jechaadha. Ittaan suudhaan qorqorroon manicha kana barbaachisu luukii 40 luukiin tokko yeroo kana gabaa irratti qarshii 300 hin jira. Walumaa galatti luukii qorqorroon manicha kanaaf nu barbaachisu luukii 40 isaa jechaadha. Qarshii 12,000 qopheessinaan bituu ni dandeenya jechaadha. Egaa manichi keenya akkuma jalqabarratti isin kaasee gosa qalamii kamuyyuu dibuu hin barbaadu kan jettanii warroota gaafii akkasii gaafataniif jechaadha. Kanaaf gosa qalamii kamuyyuu herreega isaas keessatti hin galchine. Egaa itti aansuudhaan mismaarri manicha kana barbaachisu qarshii 3,000 nuuf gahuu ni danda'a jechaadha. Qarshii 3,000 qopheessinaan nuuf gahuu ni danda'a jechaadha. Egaa manni kunniin warroota kamiitti itti fayyadamuu danda'a kan jedhuuf egaa namoonni yeroo tokkotti mana kana yookaan immoo qarshii hamma kana qarshii 300,000 400,000 hamma 500,000 manoota gaafatantu jira jechaadha. Egaa manicha kana akkuma manneen kana dura simbiraan gahaa turetti yeroo hin hojjanne ta'e qarshii 300,000 hamma qarshii 400,000 gaafata. Warroonni qarshii hamma kana hin qabaane garuutu al takkaan jalqabu irraa al takkaan jalqabne xumuruu humni waan nu hin dandeessinee fi jala dalagachuu barbaanne warroonni jettan haala kanaan dalagachuu ni dandeettan jechaadha. Egaa bittaa meeshaaleetiif qarshii 120 qofaan isiniif gahuu ni danda'a jechaadha. Namoonni baay'een mana mukaa gaafa ijaaran muka ofii isaaniitti kan fayyadamantu jira. Kanaaf muka ofii keessanitti yoo fayyadamtan meeshaalee kamuyyuu kan hanga ammaatti simbiraan gahaa ture kanneen qarshii 121 bituu ni dandeettan jechuudha. Ogeessi manicha kana nu ijaaru qarshii hammam nu gaafata kan jedhus gamanumaan simbiraan gahaa. Egaa humna ogeessaa baay'ee as keessatti kan hin gaafanneedha jechuudha. Ogeessi as keessatti nu barbaachisu manicha kana jalqaba isaarraa kaasee nuuf ijaaruudhaaf akkasumas ammoo dhoqqee manicha kanatti rukutuudhaaf kan hojjetaniin alatti ogeessi biraa kan hin jiru. Itti aansuudhaan manicha kana ashawaa isaa uffisuudhaaf yookaan rukutuudhaaf kan dalagan immoo namoota nuuf dalagan qofaadha jechaadha. Egaa ogeessota 3 qofatu as keessatti gahee taphatu yookaan immoo manicha kana nu ijaaruu danda'a. Ogeessonni kunniin sadeen hammamii qarshii hammam nu gaafata kan jedhus qarshii 35,000 qopheessinaan isiniif ijaaruu ni danda'an jechaadha. Egaa al takkatti akka kontiraataatti itti kennuu osoo hin taane fakkeenyaaf nama jalqaba irratti mana kana lafaa kaasee ijaaruufis erga qarshii kaffaltanii ijaarsiftanii booda isa geggeessuudhaan ogeessota dhoqqee itti dhaane yookaan ammoo manicha kanatti dhoqqee dhuffisanii fiduudhaan yookaan ammoo hojjisiisuu ni dandeettan jecha. Itti aansuudhaan egaa isaan dalaganii xumuranii isaanis geggeessuudhaan ogeessa ashawaa manicha kanatti rukutuu danda'uu fi qirxiiwwan garagaraa manicha kana bifa bareedaa ta'een nu lassanuu danda'u fiduudhaan haala kanaan hojjisiisuu qabna jechaadha. Egaa haala kanaan yoo hojjisiifne qarshii baay'eefis hin saaxilamnu yookaan baasii baay'eefis hin saaxilamnu qarshii muraasaan manicha kana jalqaba isaarraa kaafne hamma xumuraatti ijaarachuu ni dandeenya jechaadha. Walumaa galatti qarshii ogeessaaf kaffallu ta'e qarshii bittaa meeshaaleetiif nu barbaachisan walumaa galatti manicha luukii 40 luukii 40 kana muka osoo hin binne jechaadha. Qarshii 1,156 qopheessinaan xumurachuu kan ammoo ijaaruu ni dandeenya jechaadha. Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenya odeeffannoo guyyaa har'aa qabadhee isin dhufe kan hanga ammaa hordofaa turtan jechuudha. Viidiyoo itti aanutti odeeffannoo biraa kan kana fakkaatu qabadhee isin dhufa hamma xumuraatti waan hordoftanii galatoomaa galanni keessan dachaadha. Itti aansuudhaan gaafii yoo qabaatanii fi wantoota akkanatti kammoo
isini haa hojjetamu barbaadan mana luukii hammamii akka barbaadan kutamee kan qabu akka barbaadanii fi akkaataa kamiin ijaaru akka barbaadan gaafii kanaaf kan kana fakkaata yoo qabaatan karaa lakkoofsa bilbilaa isini kennini gaafachuu ni dandeettan kanas yoo taane koomentii jalatti gaafii kamuyyuu gaafachuu fi yaada qabdanis nu biraan gahuu ni dandeettanii koomentii yoo qabaatan nu biraan gahuu dandeettan jedha hamma xumuraatti waan hordotaniif galatoomaa galanii keessan dachaadha viidiyoo biraatan hamma